Bame. Gari. Gari. Ayyin ilmaan Oromoo jechuudha. Kanneen kallattii adda addaa irraa jechuudha. Muhammad bin Kastee yaadatu adda addaa jechuudha iddoon keessan kaasuudhaan. No way. Nasri. Oh, Galato, we were right at the back. Thank you, Nasri Show. Galato. Gerata back. Ilmaan Oromoo jechuudha iddoon keessan Nasri Show Galato mi bro. Iddoon keessan jechuudha kallattii adda addaatti jechuudha. Sababa maaliif hidhamee jedhee maal ta'eetii maaltu uumame iddoon keessan kan hin hubatin jiraachuu maltu. Obboleewwan keenya biyya Dubai United Arab Emirates keessatti argaman dhugaa dubbachuu fi kabajaa fi ulfinatu isaaniif mala dhugaa hawaasa qaalii أبشر مامي أبشر حبيبي أبشر مامي أبشر أبشر مامي حبيبي أبشر نوني جرب أبشر وما ربي فيديو أنت مرتب أبشر وأنت تربيني جرينا دي راتي كنا أبشر يا والله وانت كم مكيري ما في خير ما فيها والله أبشر بابا كي أبشري يا أبشري محمد دربة أبشر مامي كان أبجي جودا مامي को अबशरे रब्बेरे मामे मेरे देता है मामी शो अबशर बका वंत मरतो मरब्बी फदे الدنيا كده رتنوندو قرماتا بكده بيكتا كنا في أمازيت النجابني والله كيري ما فهمت مرتين ومربي في الاتفاق أبشر ميرا كيسا بيتين أبشر سوريتا يا سيد حبيبي أبشر ميرا كيسا بيتين ميرا كيسا بيتين ويلا جاري شكرا Makin ada betul rotok. Makin dubisani, makin ada betul. Mami, nasi akam cerita mami akam nagi apa ya dah? Naga. Namoota hedduu tiktokii kanarratti Facebook irratti illee beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf akka nama mana keessa deemee tokko jiraan miti. Mana keenya keessa nama waliin jiraan akka nama na biraa deemee tokkotti dhugaan itti dhagahame akka malee hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa maammi. Ammallee nu faana jirta. Si dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Namoota waa'ee Oromoo kana keessatti gahee guddaa ba'an keessaa nama tokko. Saahiba keenya qaaliidha. Dhugaa tokkummaa jechuun maal akka ta'e sirratti agarree jirra. Maammiin si jaaladha si kabaja. Bakka jirtutti rabbiin. Abshiri maaki abshiri. Abshir maaki qaali ta'e abshir yaadatiya. Abshir waan ofii. Sitti nagamin qaali ta'u.
أبشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مامي كذا. كوتي بولا. بغيرات بغاسي سيار كده. حبيبي فوق أنا قال. ما شاء الله. أسبوعي ما قبضتي تبروجي راما كل شيء چلو إركي ماله. أسبوعي مامي. أسبوعي. كاتو بريدا. إيجا مالك. Rabbi bakkuma jiru gaarii si ajira. Misunderstanding gidaan jechuudha. Dogogoraan namootni isin piigochaa jirtan jirtu abaluudha. Tariitii informationii gahaa dhabuu keessan irraan ta'uu danda'a. Obboleewwan keenya biyya Dubaay keessatti argaman jechuudha. Obboleessa kiyya qaalii Nasriyaan olirraa kaasee Kamaal Julaa akkuma sana Midikooroo fa'i. Akkuma sana mana nyaata Kiilolee reesturaant Saboo Giddii hiriyoota namoota baay'ee asirratti beekan goone Kiyaar Bashir ijoollee jajjabee jechuudha hiriyoota kiyyaa Madiroo wajjiniin ture biyya sana keessatti jechuudha. Akkanani mana hidhaa sana ba'ee jechuudha. Isaanitti ida'amuuf waan humna isaanii hunda gochaa namoota turanidha. Wanti kun immoo unfortunately waan happen ta'edha malee waan beettee nama akkas kallattiin taaneen jechuudha gara negatiiviitti fudhachuudhaan namoota xiqqoo keessaa select godhamee wanti miidiyaa irra deddeemu waan jiruudhaa fi yaadotni akkasii sun akka hin jiraanneef kallattiidhaan akka hubattanuuf jechuudhaaf kan inni sagantaa kana yookaan ammoo asirratti dhufuu barbaadeen malee laayivii irra dhufuu barbaadee miti dhugaa dubbachuu fi viidiyoolee garaagaraa namoonni karaa keessaa sheer natti godhuu kan namoota akka dhuunfaatti maqaa waamuudhaan abaluutu akkas abaluutu akkana wantoota jedhaman jechuudha. Kanaafi hanga danda'ameen jechuudha wanti isin hubachuu qabdan mana qofa osoo hin taane namootuma fedhayyuu yoo ta'e rakkoowwan akkanaa yeroo uumaman madda bu'uura qabatama wa'ii yoo hin qabaanne jetteedhaan yookaan ammoo holoo namoonni dubbatan walumaa harkaa fuudhuudhaan jechuudha tilmaamaa waa jechuun gaarii miti. Maaliifi namoonni tariitii dhagaatti darbachaa jirtan suni namoota dhagaa baatanii bacaqiinan keessa jiru sana keessaa kan ejjedhee irra tarkaanfadhee darbuuf namoota hedduun namootaa jechuudha akka dhuunfaatiinis deemtanii tariitii namoota beektanu jechuudha Nasrii dabalatee obboleewwan kiyya biyya kana keessatti argaman jechuudha hedduu gaggaafachaa turtanii isaan immoo direct isinitti himuu dhiisuudhaa fi akkuma beektee manuma keessatti namni mool keessa dubbatu miti dhimma kana isaanis jechuudha. Kanaaf biyya sanaa ba'uun akka miidhaa guddaa ta'e osoo hin taane namni uffatanii hidhatanii karoorfatanii maatiin nagaya jettanii deemtanu gaafa galtan immoo caalatti sila akkasitti gara maatii deebi'uu maaf hin dhabeessa jedhatu sammuu keessanitti dhufa malee waan biraatii miti jechuudha. Waanuma ilmaan Oromoo guyyaarraa mudataa oolutu Aljaziiraas mudata jechuudha. Zaasseet wanta addaa wayii hin jiru jechuudha. Kanaafuu ammas taanaan jechuudha obboleewwan keenya kanneen kallattii garaagaraarraa jechuudha waan kana maaltu uumame akkamii akkasii jettanii waan argitan jechaa turtan hundi keessaniitu obboleewwan keenya biyya Dubaay keessatti argaman nam tokko jechuudha maqaa piigootanii ilaalchan taane sammuu keessan keessa kan kaa'anne maqaa Rabbiin isin gaafadha. Maaliif ijoolleen kun jechuudha guyyaa 20 ani hidhamee jedhu jechuudha. An already manedhaa keessan jira isaan ammoo jechuudha sammuudhaan hidhamanii waa baay'ee xaaraa turanii dalaga isaanii dhiisanii jechuudha sa'a 24 jechuudha kan bakka sanaa ba'ee isaanitti makamuuf waa baay'ee xaaraa turanii humna isaaniitii ol jechuudha dhagaan isaan hin kaasin hin jiru dhugaa dubbachuu fi galata isaanii deebisuu hin danda'u Rabbi umrii isaanii adeeressu ijoollee Dubaay I don't have any word anyways kanaafuu jechuudha tariitii kallattii
akka badaatti hin fudhatinaa jechuu barbaadeetanii. Yen kanaafi hundumti keessanuu ilmaan Oromoo warri tariitii an qabamee isinirraa fagaachuutti gadditanii yaaddoftanii na barbaadaa turtan an nagayaan jira akka gaariin jira amma biyya kiyyaa Oromiyaa kiyya keessan jira. Kanaaf jechuudha hundumti keessaniitu kallattii garaagaraarraa warri obboleewwan keenya kaantis akkan taane